بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلينك يا كالي كبجمو فيديو هاريها نقول تدي بنيرا رمضان سند دبسات جرا محكم سنين جرا ورون يوتيوب يا فاري تاتا لايك شير سبسكرايب ولا واتك سنين راهم فلتو سنين جرا بلينك يا فيديو كي هرا وان سدي هم فلتين حاجة الدبافة تجرا يعني هم بتتين يوكين هم فلتين حاجة الدبافة تجرا damma yeroo bitattu diinii yeroo barattu jaarsa yookiin jaartii yeroo fuudhu kaatu jechuudha. Akkasuma waan sadii haga sirraa deemanitti haaran baafattu yookiin raahaa gammachuun argattu jechuudha. Shakkii liqii saahiba badaa. Akkasuma waan sadii yoo adda ture faayidaan isaa hin deema jechuudha. Yaani faayidaa hin qabu yoo yeroon isaa ture. Sunis maali affeerraa yoo namni si affeeraa sanarraa turtee deemte akkasuma yookiin azuumaa namni mana isaatti si azuumee yoo azuumaa sanarraa turte akkasuma ta'aziyaa yookiin masalan rabbi hamaan irraa qabu nama takka jalaa namni yoo du'e yeroo amata meeqa keessa turte yoo sabrii jetteen akkasuma salaata magribaa yoo turte salaatte jechuudha. Waan sadii rabbiin irraa si haa eegu. Waan sadii rabbiin irraa si haa eegu. Inni sunis ilma haraamaa nama firummaa kutu yookiin firummaa kute akkasuma nama horii yataamaa nyaatu. Kana sadan irraa rabbi si haa eegu jechuudha. Saahiba sadiirraa of eegi. Saahibni sadii sun maali? Gowwaa, nama kaayyoo hin qabne, nama muru'aa hin qabne jechuudha. Akkasuma nama sadii hin dhaggeeffatin, kijibaa, nama kijibu jechuudha. Nama yeroo hunda oduun isaa kijibaa ta'e. Akkasuma nama oduun deddeemu ni jira miire kan maalaa yaa'anii mijaana guutatee sani bilbilee human taane odeessu jechuudha. Akkasuma nama ragaa kijibaa bahu. Jara kana sadeen koonguma dhaggeeffatanii isin jara boleen kiyyaa viidiyoon kiyya kana fakkaataa osoo ture laayikii sabskiraayib godhuun dagatinaa sabskiraayib godhaa jechaa oolaalaa amata hunda dhugaa dubbachuuf sabni biraa guyyaa takka yookiin baatii takka keessatti miliyoon caalchisan jechuudha. Garuu uummanni Oromoo miliyoon 60 jechaan oolu mee 60 sanaa jennuuhi miliyoonni 40 yoo interneetan tafayyanne miliyoonni 20 wanni ta'u interneeta har'a ni tafayyada. Mashallah har'a iddoo guddatee jechuudha. Sani tahee si dhiisee ka afaan isaa dubbatu kana dhiisee gogee saba biraa godhaaf jechuudha. Sabskiraayib amma an jedhu kana yookiin obboleeyyan keenya hedduu irraa jechaa oolan waan akka sanirraa hin fudhatu siniin jedha. Barumsi immoo xiqqaa ta'e guddaa ta'e namni dandeettii adda addaa qabu wal caalaa saniif obboleeyyan kiyya viidiyoo kiyya irra deebiin sabskiraayib godhuun dagatinaa haga viidiyoo biraa warra garuu nagaan naa jiraadha. Rabbi soomana keessa sanirraa haqee balu nurraa haqee balu warra ibiddarraa bilisa bahirraa rabbiin nu haa taasisu. Warra ajrii ramadaanaa sawaaba ramadaanaa kan argatu rabbiin nu haa taasisu. Haga viidiyoo biraa warra garuutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.